Kam jirtu nagaa keessanii jaallattootaaf daawwattoota chaanaalii Yaadaa torban darbe qophii yaadaaf ilaalcha jedhu siniif qabannee dhiyaannee akka turreen beekama. Qophii keenya harraa keessatti immoo ilaalcha kan jedhu gadi fageenyaan waliin ilaallaa. Qopheessee kan isiniif dhiyeessu an Abboomaa Geetaachooti. Ilaalcha jechuun kallattii yookaan haala ittiin sammuun keenya wantoota ilaalu jechuudha. Ilaalcha jechuun muuxannoo yookaan barteewwan sammuun keenya guyyaa guyyaatti shaakalu jechuudha. Ilaalcha jechuun gabaabaadhumatti akkaataa nuti itti haalotaa deebii itti kenninu yookaan furmaata barbaannu jechuudha. Gosoota ilaalchaa. Ilaalchi bakka meeqatti qoodama? Ilaalcha gaarii yookaan positive attitude. Ilaalcha badaa yookaan negative attitude. Ilaalcha wal makaa yookaan mixed attitude jechuudhaan bakka sadiitti qoonnee ilaalla. Ilaalcha gaarii jechuun optimist kan jedhan yoo ta'u yeroo mara waan gaarii yaadu haala kam keessatti iyyuu waan gaarii gama gaarii kan ta'e keessaa fuudhanii ilaalu. Akkasumas faallaa isaatiin ilaalcha badaa jechuun pessimism yeroo mara waan gadee yookaan waan badaa yaadu. Sadaffaa irratti ilaalcha wal makaa jennee kan ilaallu mixed attitude jechuun dhaabbataa kan hin taane ilaalcha badaas ilaalcha gaariis walitti makanii qabaachuu. Wantoonni kun namoota hedduu irratti ni mul'atu. Kanaaf gosa ilaalchaa kam keessa isa jirru nuun illee of madaaluu ni dandeenya. Nuun waan gaarii yaadu moo waan badaa yaaduutu nuuf mijata? Maddoota ilaalchaa. Ilaalchi eessaa madda? Maalirraa ilaalchi keenya madda isa jedhu haa ilaallu. Ilaalchi keenya maatiinuu keessatti dhalannee guddanne irraa akka madda ragaaleen garaagaraa ni dubbatu. Maatii jechuun ilmoo isaaniif madda ilaalchaa warra hunda duraa yookaan warra jalqabaadha jennee fudhachuu dandeenya. Nuti jalqaba maatii keenya irraa arganna. Maatiin keenya wal dhabdee haala kamiin furu waan jedhus maatii keenya irraa barachaa waan guddannuuf maatiin ilaalcha ijoollee isaanii qaruu irratti sadarkaa jalqabaarra waan jiraniif ijoollee keenyaaf ilaalcha akkamii ilaalchisaa akka jirru of ilaaluu qabna. Hawaasa keessatti guddanne hiriyaa waliin jiraannu irraa ilaalcha baay'ee waan dhaalluuf namoota waliin ooluu filachuun ilaalcha keenyaaf barbaachisaadha. Barnoota yookaan leenjii nuti guyyaa guyyaatti fudhannu bara jireenya keenyaatti fudhannee as keenyas ilaalcha keenya irratti dhiibbaa ammas hin jedhamne waan fiduuf sirriitti hubachuu qabna. Maddeen afuraffaa amantaadha. Amantaan ilaalcha ammas hin jedhamne jireenya keenya keessatti bocee waan jiraatuuf.
miidiyaan nuun guyyaa guyyaatti hordofnu ilaalcha keenya irratti bu'aas miidhaas qaba jechuudha. Miidiyaa hawaasaa hordofnus beekuun barbaachisaadha. Kitaaba yookaan barruulee nuti guyyaa guyyaan dubbisnu akkasumas ilaalcha keenya irratti madda ilaalcha keenyaati jechuudha. Guyyaa guyyaan maal dubbisna? Shaakallii dhuunfaa nuti yeroo darbe keessas gara fuula duraattis goonu madda ilaalcha keenyaati. Haalli fayyaa keenyaa ilaalcha keenya irratti bu'aas ta'ee miidhaa guddaa waan fiduuf maddi ilaalchaa inni tokko fayyaa kan. Dinagdeen keenya madda ilaalcha keenyaa ta'uu mala. Dinagdeen keenya guddaas ta'u xiqqaas ta'u dinagdeen guddannes xiqqaates madda ilaalcha keenyaadha jechuudha. Hojiin nuti guyyaa guyyaatti hojjennus madda ilaalcha keenyaa ta'uu ni danda'a. Hojii akkamii hojjenna? Eenyu waliin hojjenna? Guyyaa guyyaatti bakki hojii nuun oollus ilaalcha keenya irratti bu'aas ta'e miidhaas ammana hin jedhamne fiduu ni danda'a. Waan nu hordoftaniif galatoomaa. Chaanaalii keenya like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Torbanitti aanu ilaalcha mo'ataa sagantaa jedhu qabannee sadhumaa waan dhiyaannuuf ilaalcha gaarii jireenya mo'ataaf.